Nagaa bultanii. Nagaa fayyuma. Nagaa. Alhamdulillah. Faraan irraan gaaffii qaba. Jechuun Farhaan waan meerre itti dubbatte guyyaa tokko irratti. Yoon dogoggoruu baadhee faraan natti fakkaata maqaan kee. maqaan koo Garee Shaadaati. Shirakkoon qaba. Guyyaa tokko waan itti dubbatte irrattidha. Guyyaa tokko hayyeessa guyyaa tokkooti. Nabii Muhammad macaaf qulqulluu keessatti dubbatameera waa'insaa jettee wangeela Yohaannis boqonnaa 10:16 yaada jiru kaastee turte. An takka sana kaasee hin beeku. Kaases rakkoo miti garuu kaasee hin beeku. An takka itti beekoo keessatti. Beetii ture irrattidha. Mahammadii wajjin kan goote irratti Mahammaduu natti lolumii goote irratti yuutuubii irra jira. Takka umurii koo keessatti hin goone fidin agarsiisi. Yohaannis wangeelii takka kaasee hin beeku. Shirakkoon qabu kutaan kun. Yoon kaases rakkoo qabu hin dubbata garuu an sana hin kaafne waa'ee Muhammadiin hin dubbata waan dubbatu fidee sitti agarsiisuu danda'a yoo gaaffii kana qabaatte. Rakkoon qabu gaaffii kana hin qabame haala kamiin naqi Nabii Muhammadiin ibsuu danda'ame. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 10:16. Hayyee baan itti dubbisi. Dhiifama takka. Akkas jedha. Ani abbaa nan kadhadha. Inni bara baraan isin bira waan jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif ni kennaadha. Hayyee. Kanuma. Biseera. Hayyee. An abbaa isiniif nan kadhadhaa inni. Lakkoofsa 16. Hayyee. Kan biraa isiniif hin kennaadhe miti? Kanaafuu kan biraa isinii kenna kan jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenneetu nuti kan fudhannu. Ani immoo hafuura qulqulluudhaan siin jedhee amana. Lakkan immoo Nabi Muhammad siin jedha maaliif jennaani? Qoyqa. Takka ani waan akka dhiyeeffachuu danda'a sababa. Akkamitti waan jedhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erga Yesuus Kiristoos deeme booddee ergamaan ergameedhaa dhufee eenyu jennaan Nabi Muhammadii qofa. Isaan booddee ergamaan biraadhaa hin jiru. Kanaafuu isa booddeedha erga inni deemeti kan dhufe Nabi Muhammadiin qofa. Kutaa kana yoo itti fufnee dubbisnee maal fakkaatani? Amma dhumaatti dubbisi rakkoon hin jiru. Lakkoofsa 17 dubbisuutti fufee akkas jedha. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneef isa fudhachuu hin danda'anii. Isin garuu isa inni isinii wajjin waan tureef isin keessa waan jiraatuuf isa beeku jedhee itti fuufa butacha sigati. Kanaafiyyuu akkuma beekamu immoo Nabiyyi Muhammad biyya lafaa kana lukaan deddeebi'aniiru waabonni isaa namoonni bara sana jiraachaa turan isa beeku. Kutaan kun kan jechaa jiru garuu biyyi lafaa isa argee hin beeku jedha. Akkamittiin kutaa kana Nabiyyi Muhammadiif beekuu dandeessu? Hayyee. Duraan dursatti dubbii kana Yesuus Kiristoos kan inni dubbataa jiru eenyutti? Bartoota isaatti dubbachaa jira. Kanaafuu barattoota isaatiin waan hin beekneefi jedheemi? Galatoom. Asirratti 17 irratti maal jedheeni? Meerree inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Wanni inni dubbatu hafuura dhugaati. Kijiban dubbatu wanni inni dubbatu Quraana waan Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa kennameeti dubbataa jechuudha. Wanni inni dubbatu hafuura dhugaati. Okay. Itti aansee maal jedhee biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis jedhe ilaali. Yeroo sana biyyi lafaa jechuun warri hin dhamanne sun biyya lafaa jechuun warra dhamanne jechuudha. Irra caalaan baragaraachiin laayee hiikni isaa akka kennamu jechuudha. Karaa lachuuttuu dhaggeeffadhu please. Nuti maqaafas ta'e Quraanas gaafa dhufu bahulattuu minfataalleen ችግር የለውም. Biyya lafaa jechuun warra dhamannes hin jedhama. Biyya lafaa jechuun biyyuma lafaa kanaanis hin jedhama akka Baaybiliitti jechuudha. Sigalee fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos biyyi lafaa isan beekne yoo jedhame waa Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayya eessa ture doonsaan jalaa badeen fakkaata 14 jaaraa kaafneetu
Kanaaf inni isiniif dubbatu jedha. Inni isiniif dubbatu jedha. Inni 16 kana inni abbaan nan kadhadha inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaa jedhe. Kan isiniif dubbatu isiniif kenna bara baraan kan jedhu Rabbiin subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin salawatu rabbi wa salaamu alayhi nu ergeeti bara baraan nu keessa jiraataa jiranii jechuudha. Bara baraan kabajaanii jira bara baraan ergamummaa isaanii fudhannee waan isaan jedhan hojiirra oolchaa jira jechuudha. Lakkoofsa 17 irratti inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii jedhe. Inni dubbatu kun kijiban dubbatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafuura dhugaati kan inni dubbatu. Kana immoo sarara arganna seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irra kan jirudha jechuudha. Tole san booddee maal jedha inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii biyyi lafaa waan isa hin argineef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san argine waan isa hin argineef biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis waan isa hin argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Namni kun isa hin beeku isa hin argine Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa inni dhufu garuu isa fudhachuu hin danda'u hin diduun hin mormuun jechuudha. Sigalee hin mormuuni hin fudhataniini. Isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf jedhe inni isin wajjin waan turuuf isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu jedhe. Amma ko kanan jechaa jiru Nabiyyi Muhammad sababa lafa irra deddeebi'ee fi akkamitti biyyi lafaa isa arguu hin danda'u jedha. Lammaffaarratti immoo gadi siqee maal jedha isin garuu inni isinii wajjin waan tureef jedha. Isinii wajjin waan tureef Nabiyyi Muhammad immoo akkuma beekamu yeroo bartoonni Yesuus Kiristoos lafa irra deddeebi'aa turan lubbuudhaan biyya lafaa kan turan ture. Garuu maal jechaadha kutaan kun isinii wajjin waan tureef jechaadha. Akkamitti mee gochuu dandeessa Nabiyyi Muhammadiif kutaa kana geessite? Ture jechaadha. Ture haadii sanatti ibsaa jira. Akkas taanaan yoo hafuura qulqulluudha jette taate Yesuus Kiristoos deemeen isinii erga kan jedhe sila keessa jira taanaan maal deemee ergaa fure? Standard gaafii maal ture guyyaa 50 yookiin ayyaana peeste No, gaafii ko sana miti gaafii ko hojii ergamootaa biraan deemee wayiti akkasiin jedhe qoqoy rakkoon qabu akkasiin jedhe yoo isin keessa jira kan jedheen taate Yesuus Kiristoos isin keessa jira jedheen abbaan isinii kadhadhaa annan deema inni isinii dhufa kan jedheen isa kamire sila keessa jira taanaan maaltu dhufaa deebisuudhaaf dhaggeeffattuudhaaf deemaa qulqulluudhaan namoota keessa buufatee hin jiraatu yeroo ta'eef dhufee yeroo ta'eef deebi'ee deema ture amma garuu amma bara baraatti amma Yesuus Kiristoos deebi'ee gara biyya lafaa dhufutti isinii wajjin tura jedhe inni sun immoo hafuura dhugaadha karaa sirriitti isin qajeelchadhe gaafa hafuurri kun dubbatu immoo hojii ergamoota irratti dhaqee sirriitti ibsa akka hafuura qulqulluu ta'e kutaan kan irratti itti deemna sanattis hafuurri qulqulluu kee nama keessaa deemee deebi'ee dhufa kan jedhu mee agarsiisime siin deebisa haala kanaan siin deebisa gaafa maal jedha Yesuus Kiristoos amma hafuurri isinii kennamutti iddoo jirtan kanaa hin bayinaa jedhanii deemanii bartoota isaadhaan gaafa fudhatame. Maa keessa jiran jenneeti maa keessa sila'uu keessa jiran jenneeti. Ishi Yesuus Kiristoos gaafa bartoota isaadhaan dhaqaati seexana baasaa jedhee hafuurri qulqulluun irra buufatee dhaqanii seexanoota baasanii namoota dhiisan. Garuu hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti maal jedha hafuurri qulqulluu hin dhufee isaanis hafuurri qulqulluun dubboo guutamanii afaan garaa garaadhaan dubbatanii jedha. Kanaafuu sila keessa ture kan jechaa jirtu maaf akka jettare hafuurri qulqulluu ergasii dhufee erga taate hafuurri qulqulluu gaafa ayyaana Pheenxeqoonxee sana dhufee irratti gadi bu'ee erga taate isin wajjiniin ture kan jedhame kun maali seexaana moo hafuura kabiraati? Rakkoon qabu ila maal jedha subatti biyyi lafaa isaa argee hin beeku erga jedhee kee maal jedha garuu isin beektu chaanii jira isin beektu chaanii rame ko isin beektu kan jedhu kana isin keessa iyyuu turee deemee isaan keessa ture koy isaan keessa ture yoo ta'e hin beeku yoo ta'e maal dhaqee ergaa fire afuurri sila keessa jira taanaan isa kamiin ergaaf sila'oo keessa jira abbaa isa kaniin kadhatare sila'oo keessa jira. Amma loojikiitti deemtee yoo deeme kee ture taanaan maal hojii ergaa ture kee jira taanaan isa jedhu kutaan kun asitti isin erga jedhatti immoo isin kee ture jechuun qabu. Kanaafuu kutaan kun maal ta'uu qaba? Maal jedha lakkoofsa 16 irratti ani abbaanan kadhadhaa hafuura koo isin ergadha miire. Laki an abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaadha hafuura koo jedhu. No, dhiifama na toluu goggore. Isiniif hin kenna jedhamini utuu jira taanaan maal hojii kennaaf ree kan jedhutu nu geessa. Garuu kutaan kun maal jechaa jira? Ishi qo'i kan maal gidduutti nan kun. Mee ishi maal keebsadhu kan fufaa yoo. No, xumuradhu gaaffii afaanii wal gaafataa waan ta'eef dubbadhu. Ishi rakkoon qabu.
Kanaafuu kutaan kun maal jechaa jira? Yesuus Kiristoos akka hafuura qulqulluu dubbateera jedheera. Hafuurri qulqulluu hanga dhuma bara lafaatti hanga deebi'ee dhufutti isin wajjin jiraata. Garuu hafuurri qulqulluu duraanii biyya lafaa kanarra buufatee hin jiraatu ture guutummaa guututti. Hin dhufaa hojii isaa hojjetaa isa booddee gara abbaatti deebi'a ture. Amma garuu erga Yesuus Kiristoos du'ee kee guyyaa 40 lafarra ture guyyaa 50 hafuurri qulqulluu gara biyya lafaa dhufee hafuurri kun hamma bara baraatti isin wajjin jiraatachaa malee haala kamiinuu kutaa kana fuunee Muhammadiif kennuu hin danda'u. Rakkoon qabu hafuura qulqulluu ta'uu nama amansiiste yeroo sana dhiisa. Tokkoffaan yeroo jara faana ture hafuurri qulqulluu kun barattoonni hin beeku moo hin beekan? Yeroo kam? Yeroo isaa wajjin hin ture. Inni waan isin wajjin jiru fedhan Yesuus. Eshi. Yeroo isaa wajjin hin jiru kanaaf hafuurri qulqulluu akka wajjin jiru hin beeku moo hin beekan? Barattoonni Yesuus Kiristoos moo? Beeku yookiin beekuu hin danda'u jechuun danda'a haala lamaan. Maaliif beeku jechuun danda'u? Maaliif jechuun danda'u? Waa wajjin jira akkamitti wallaalu? Waan wajjin jiru maaliif wajjin wallaalu akkamittiin jettu beektaa? Yesuus Kiristoos isaanii wajjin jira waan ta'eef karaa biraatiin hafuurri qulqulluus beeku abbaas beeku. Hin beeku akkasiin jennaan. Feesbuukii godhanii. Ergan beeku taateeti isin ganaa beekuuf jirtu maal jedhaarree? Hafuurri koo ganaa dhufee isin irra buufatee waan hunda beekuuf jirtu jechaadha malee hin jenne akkas hin jenne hafuurri koo hin jenneen. Hafuurri koo hin jenne akkana jedha dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu please. Waan inni hin jenne naaseen achirratti akkas hin jenne akka jedhe inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii. Biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u jedhe. Biyyi lafaa eenyu? Biyyi lafaa namootaan jechaa iddoo namoota kam? Namoota karaa biraan namoota Yesuus Kiristoos namanni. Thank you. Kana naa fudhannu. Kana inni tikikkilii kanadha. Tole asitti kan jechuu barbaade akka kontekstuaalii kanaatti jechuudha. Tole itti aansee maal jedhee isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf jedhe ilaali. Waan isin wajjin turuuf isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu jedhe. Laal amma isin keessa jiran jenne bar isin keessa waan jiraatuuf jedhe kana kan ganaa jiraatudha. Ko maalichaan jiran immoo Nabiyyi Muhammad bara ergamoonni lafarra deebi'aa turan eeyyatti argan Muhammadin arganiiru. Galatoome. Kana immoo istaandardii baayibilii keetiin fakkeenyaaf maal jedhaa otoo isin barattoonni kun jirtaniiti Yesuus Kiristoos deebi'eedhaa hin dhufaa jedheen. Mee barattoonni isaa Yesuus Kiristoos hin jiru? No, maybe na deebisi eessatti akkas jedhan. No, walfa istaandardiin si gaafadha macaafa si gaafadha. Akkuma macaafa kana amma qoy obsi. Akkuma macaafa kana keessatti yeroo sanatti Yesuusin Nabi Muhammadin arganiiru akkuma jette Yesuus Kiristoos maal jedheeni osoo ani utuu isin jirtanii deebi'een dhufaa. Laal deebi'ee akka utuu jarri jiranii barattoonni utuu jiraniiti otoo jarri hin du'in akka deebi'ee dhufu kan macaafni dubbataa jiru. Yesuus Kiristoos utuu hin du'in barattoonni hin jiru har'a? No, do standardiidhaan deemaa jirta mirree kanaafuu standardiidhaan deemaa barattoonni jiru moo hin jiran har'a? No, Muhammad hafuuradha. Muhammad hafuuradha. Sitti nima isa kana deebisi barattoonni jiru moo hin jiran har'a? Barattoonni maali? Barattoonni Yesuus Kiristoos maal jedheeni otoo isin jirtanii deebi'een dhufaa jedheen Yesuus Kiristoos. Amma Yesuus Kiristoos waa'ee namoota giruuppii tokko haasaa jira malee waa'ee keenya ati maal jechuudha? Waa'ee giruuppii sanaa si gaafadhe waa'ee barattoota maal jedheeni naafsi waa'ee barattoota waa'ee giruuppii sanaa ammas kan dubbataar waa'ee barattoota sanaa dubbataara anis kan gaafataa jiru waa'ee barattoota sanaati. Akkan siin jedhe Yesuus Kiristoos akkuma asitti maal jedheeni akkana jedhe isin garuu inni isin wajjin waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu jedheen isin keessa waan jiraatuuf jedheen. Kanaafuu jara keessa jiraateeraa hojjetti gaaffii jettu gaafatte. An akkasii gaafadhe istaandardii gaaffiidhaani Yesuus Kiristoos kan inni dubbatu wangeela irratti maal jedhaa otoo isin jirtanii deebi'ee dhufuuf jira Yesuus Kiristoos jedhe. Mee amma warri sun Yesuus dhufuu miti saganaa amma hin jiru jarri sun lubbuudhaan. Miki? Nagama sagaleen. Amma nagama. Kina rakkisaara nakka keessa waayifaa namaatti rarreetan fayyadamaa jiran. Absir. Waan itti chaa turte nageenya shama wajjin. Akkan jedhe Yesuus Kiristoos maal jedheeni
Eshi. namni yoo na duuka bu'uu barbaade waa'ee isaa dhiisetti waa'ee koo maal godhaa fannoo isaa baadhata si galee itti aansee maal jedhe ofirraa akkana jedheen ergasii Yesuus barattoota isaatiin namni tokko illee ana duuka bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhe baatu of irra kaa'atee ana duukas haa bu'u namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa dura hin fudhatama namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa hin argata namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa malee isaa maalire yookiis namni gatii lubbuu isaa asirra miteetti fakkaata dongore Maybe yoo yaada sana digdami torba maal jedhe ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira yommus adduma addaan akka hojii isaatiitti gatii isaa hin kennaafi dhuguma isiniin jedha namoota as dhaabbatan jiran ilaali namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jirtu jedheeni namoota as keessa dhaabbataa jirtan kana keessaa gariin yookiin gimmaashni namaa utuu hin du'in ilmi namaa deebi'ee gaafa dhufu arguuf jirtu jedhe namni hin du'in jira gaafa Yesuus Kiristoos lubbuudhaan ture har'a jira namni lubbuudhaan jira amma fooni lubbuudhaanis ni jedhe ko fooniin hin jiran garuu lubbuudhaan jiru eessa jiru maal jedha macaafni qulqulluu eessa jiruun jedhe lubbuudhaan abbaa isaa bira jiru Yesuus Kiristoos bira galatoomi inni akka jedhe gaafa inni deebi'ee dhufu arguudhaaf jirtu jedheni bar eeyyeen meerree eenyutu argaani gaafa inni deebi'ee dhufu utuu hin du'in jedheeni du'aniiru jedhimmoo si wanti siin deebisana dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu hundumti keenya iyyuu lubbuudhaaf foon keenyaan kaanii gara waaqaatti ol fudhatamna sababa ta'eefi gaafa nu lubbuun keenya deebitee foon keenya keessa galtu gaafa foon keenyaan ol fudhatamnu isa guyyaa sana dubbachaa irra malee yeroo sana Yesuus Kiristoos dubbachaa jiru kanaaf kutaa garuu kan dubbachaa jiru yeroo sanatti dubbachaa jira kanaaf hin deemsisu. Eeshi koot akka nan deemsis nagarsiisa akka jechaa jiru osoo hin du'iinii jedhe bar ilamaa jedhe dhuguma isinitti qoy dhuguma isiniin jedha. Namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan otoo hin du'in ilaali kan dhaabbataa jiran keessaa otoo hin du'in qoy maaliin beeknaa namni kan du'u maaliin du'aa usilau namni maaliin du'a namni fooniin du'a lubbuun immoo hin duutu kanaafuu sila lubbuun hin duutu inni kan jedhe garuu kan otoo hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin qoy obsee buleessu mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhe otoo hin du'in kanaafuu foontu du'u osoo eeggateeti Yesuus Kiristoos otoo hin du'in foon isaaniiti arguuf jiru jedhe kan utuu foon isaan du'in agarraa jiru jira kan Yesuus Kiristoos wajjin dhaabbate guyyaa sana ture siin deebisa kutaa kana maal jechaadha macaafni qulqulluu gaafa du'a jedhu namni si'ooliin galu du'a bara baraa jedhee waama nama si'oolitti gale du'a bara baraa jedhee waama namni lubbuun isaa gaafa kutaa kana dubbachaa jiru namni lubbuu si'oolitti utuu hin galiin lubbuu isaadhaan utuu hin du'u lubbuun sababa ta'eefi lubbuu isaadhaan Yesuus Kiristoosiin gaafa inni deebi'ee dhufu hin arga jechaa jira obboleessa warra as dhaabbataa jiru keessaa ta'e si'oolii kan galu jira jara keessaa namni si'oolii galu jira wait akkaati deemteetti qoy akkaati deemteetti si dhufa wait fakkeenya barattoota Yesuus Kiristoos keessaa kan si'oolii gale jira qoy eeyyen Yihudaa gaasana Yihudaa wajjin ture jara waliin eessa jara gaafa inni kana itti dubbatu gaafa kana dubbatu Yihudaa waliin ture gaafsan meeqa irratti akkasidha dhiifama wajjin lakkoofsa 28 irratti maal Maatiyos Wongeel boqonnaa 16 lakkoofsa 28 irratti boqonnaa 16 wajjin jira ayya Ustaazii warri firdii faradan kudha lamaanuu firdii faradu akkamitti ibidda keessa taa'ee firdii faradamu ree gurbaan. Obboleessa koo waan tokko jira iddoo Yihudaa kan bu'ee Maatiyaasidha shi dura adda baafadhu otoo gidduun galiin. Hojii argamootaa dubbi. Miikiyaas itti dhufna san qo'e san itti dhufna qo'eeti. Itti dhufna. Kun waan anaan sobduu gochuu fedhee isa booddee nu barsiisa rakkoon tokko hin jiru qo'e kana xumurree kana kanuma fidaati kan biraatti hin darbiin dhiisan. Ecco, amma maalla beektaa pointii keenya kun bal'isina dhiphise wanta fudhuu dandeenyu angaaffii gaafachaa jira akkamitti wangeela. Ko standardii si gaafadhe ka akkatti si gaafadhe standardii
Qoy gaa isa moosii Maybe akkasuma deebisa. Isa moosii deebisa. Isa moosii deebisa. Isa moo akkamitti deebisa beektaa? Akkuma gaafa sanaa Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu ishii dubbadhu akkasii dhaggeeffadhu barbaadde ta'e. Maaliif beektaa? Akka iyyan goonee fi ati kuticha laqii dubbisiiti maal akka kutaa kana akkamitti akka Muhammadiif laattu natti himi ani immoo yaadicha dhaabadhee no akkasuma yoon si deebisee wayyaa malee zimmanni akkasitti rifleektii yoo goone bu'aan qabu namootaaf jedhee yaada kanaafidha. Ani immoo akkan jedhu. Anuma kan jedhu akkuma amma gaaffii kun eenyuuf ta'a akkamittiin jedhetta na gaaftaa dhufte akkuma sanarratti sitti maadhaan deemaa jechuudha. Amma achirratti wanni nuti jenne qoy eessa ture bakki amma si dubbisaa ture Yohaannis Wangeel 14:16 akkasumatti 17. Kanaafuuti maal jedheeni akkana jedhe isa fudhachuu hin danda'u isin garuu inni isin wajjin waan turuuf kan jedhu kana dirqama isaa wajjiniini waan isin wajjin turuuf jechuun isin wajjiniin utuu isin jirtanitti isin wajjiniin tura jechaa jira. Kanaafuuti yoo wajjiniin ture Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jechaa jirta. Ani maal isin jedhe standardiidhuma kanaani wajjiniin turu kan jedhu kana dirqama wajjiniin jiraachuudha yoo taate Yesuus Kiristoos gaafa deebi'eedhaa dhufu sana otoo isin keessaati gariin namaa yookiin maashi namaan du'in ilmi namaa deebi'ee dhufuudhaaf jiru arguuf jirtu jedheeni. Kana jechuun jarri kun lubbuudhaan jiraatanii Yesuus Kiristoosin argu jechuudha odeessi gaafannee naan hin jiru deebiin. Akkuma sana dubbatetti Yesuus Kiristoos kana dubbataa jira malee wanti addaa tokko hin jiru. Yoo Yesuus Kiristoos kana wanni inni dubbate lakkiin akkas jechaa jira jette isa sanas deebii kennuudhaa qabda. Yoo sana deebiin kennine kanatti illee deebii kennuudhaan dandeessu akkana jettee murteessu jara wajjin hin ture jettee kaa'uudhaan dandeessu siin jedhe. Itti aansee maal jedhaa? Isin keessaas waan jiraatuuf isin keessa waan jiraatuuf isa beektuu jedhe. Kanuma. Dhageesse? Haala deemte kanaa yoo deemne maaf sin deemtu beektaa? Lakkoofsa torbarraa maal jedhaa? Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati jedha. Muhammad immoo akkuma beekamu hafuura miti. Hafuuradha Nabii Muhammad hafuura miti. Garuu maal jechaadha? Hafuura dhugaati jechaadha. Hafuura dhugaatu isinii dubbata jechaan jiru gargar baafadhu obboleessoo. Hafuura dhugaatu isinii dubbata jechaadha osoo hin taane inni dubbatu hafuura dhugaatii jedhe bara. Inni isiniif dubbatu kunidha. Kuni maalla? Kuni maaliif sitti shacha biratti? Inni dubbatu sun jechuudha. Nam tokko inni isiniif dubbatu kun Eshi. Akka jedhu amma tuan faraan dhugaa dubbata jedhee maalichaan jira. Akka jedhe inni isiniif dubbatu kun komaa qoqoy. Inni isiniif dubbatu kun godhee komaa kaa'imoon kaane. Komaa kaa'imoon kaane. Komaa kaa'imoon keenya. Kaa'eera. Tole kaa'ee jiraame. Inni isiniif dubbatu kun jedhee nama sana kaa'ee jira. Inni dubbatu kun maali jennaan hafuura dhugaatii. Hafuura dhugaa isiniif haasaa kijiba naasa'u dubbiin dubbatu dhugaadhaadha. Shiqayta akka wanti loojikii matfiddeen deemna. Fara'aan jedhee qooddu yoon kaa'ee nama dhugaa yoon jedhee dubbadhee maalichaan waa'ee keebsaan jiramu hin jiru. Na akkasumatti jechaan jiru macaafni akka jedhe macaafni immoo. Qoy. Amma laknoo kana dhugaa biyyi beekudha ammatu waa'ee keebsaan. Sirrii miti kaa loojikii miti sirrii miti tokko miti. Farhaan jettee maqaan waameen maqaadhaan waameen kaa'e akka inni kaa'etti. Eshi jedhee waan maal jedhee waan mure. Akkuma inni kaa'etti kaa'e yoo fakkeenya na godhachuu barbaadde. Rakkoon qabu. Iddoon si galchuun qabudha akka inni iddoon jedhu maqaa keenya gashee dhiifama yoo galuun barbaadne. Rakkoon hin jiraatu. Maal jedha inni isiniif dubbatu kun jedhu waa'ee namaa ta'e ibsaa jira. Inni isiniif dubbatu kun maal lachaa jira hafuuradha. Hafuura maaliidha mootii hafuura dhugaatidha. Akkuma beekamu immoo hafuurri qulqulluu hafuura dhugaatidha. Kanaafuu maarree nama amma sallaalee sila hafuura dhugaa dubbatu sanumaam kanuma dubbii. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii. Maalicha harta beektaati akka jechaatutti hafuurri Nabii Muhammad keessaa dubbatu hafuura dhugaatidha jechaa hartamini. Kanuma. No akkas jechaa hin jiru. Maaliree? Jira inni jennaan waa'ee namatti ibsaa jira inni. Waa'ee nama ibsaa jira waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni isiniif dubbatu kun immoo maali? Immoo hin jenne inni isiniif dubbatu kun jedhe malee qoodduu kaa'e. Eshi qoodduu kaa'e ishiin isiniif tokko furduu kaa'e. Akkuma ati dubbatu akkuma ati barbaadde ta'uu fudhannu rakkoon hin jiru akkuma jettee tumee maal barbaadde? Kanaafiyyuu kutaan kun akka inni waa'ee Muhammad dubbachaa hin jirre maaliif sababiin isaa
Ishi tokkoffaa irratti waan hin jedhu yoon jalqabaa deeme akkuma beekamu amantii musliimaa keessa wanti abbaa jedhamu hin jiru. Allaan ijoollee hin qabu. Kutaan kun maal jalqaba? Ani abbaa jalqaba. Kanaafiyyuu asitti forfeiteera. Lammaffaa irratti immoo maal jedhaa? Innis dubbatu kun hafuura dhugaati. Hafuura dhugaatidha jedha. Wanti kun maal hafuuradha. Lammaffaa irratti immoo biyyi lafaa isaa argee hin beeku. Nabiyyu Muhammad immoo akkuma beekamu lubbuudhaan argameera. Sadaffaa irratti immoo maal jedha gadi siqee? Inni garuu isin garuu isaa wajjin waan turtaniif jedha. Wanti sun wanta isaanii wajjin turedha. Kanaafiyyuu waa'ee Nabiyyu Muhammad dubbachaa hin jiru. Kutaan kun waa'ee maal dubbachaa jira? Akka waa'ee hafuura qulqulluu dubbachaa jiru immoo asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10 ibsa akkuma kana hojii ergamoota guutuu yoo deemtee dubbiste waa'ee hafuura qulqulluu lafa kaa'a. Ayyee bakka gaafis gaafadha akka madamte kanatti deebisi gaafadhu naa deebista jechuudha. Akkuma amma wal faana dubbattetti naa deebista. Qoy. Tokko naa deebista qoy. Dubbiin akka walitti qaban yaasaa miti qoy al tokko please. Al tokko kanis gaafadheeti san booddee garmata durii biraatti dabarra qoy. Al tokko. Banagaraachin laay waan kana takkaa guyyaa tokko kan kaasee dubbadheen beeku waan kana. Kan namni biraa dubbate fiddee rakkoon qabu dheessi faana itti fufe. Kanaafuu waan tokko si gaadhu kanaa deebisi. Please qoy al tokko. Qoy. Ani abbaan an kadhadhaa gaafa jedhu qoy. Qoy dubbeeti kaasee. Takkaa'uun jettee. An takkaa kana dura jedheen beeku har'a garuu si wajjiniin jedhee rakkoo tokko hin qabu jedhe. Garuu takkaa guyyaa tokko tiksi kana kaasee dubbadheen beeku ani. Tole? Yoo ragaa fidii siin jedhee ragaa natti kennite tokko hin jiru. Amma garuu asitti waan si gaafadha. Ani abbaan an kadhadhaa kan jedhee isin immoo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waan jedhamu hin beektanii. Kanaafuu Nabi Muhammad ilaallatu jette. Hayyee Yesuus Kiristoos Waaqayyoom dhasheeti abbaa kan ta'eef. An akkasin jenne maalin jedhe beekta? Akkas jette isin abbaa hin beektanii. Kanaafuu inni abbaa koo jedhee isin immoo abbaan beektanii Nabi Muhammad ilaallatu jette. Ana sin jiramini akka maalin jedhe akka amantii musliimaatti Allah ijoollee isaa waan qabneef abbaa jedhamee waamamu. Kanaafuu kutaan kun ati maal jetteetta? Yesuus Kiristoos Waaqayyo yoom isa dhalcheetu abbaa isaaf ta'e jedhan immoo isuma maarree. Yoom isa dhalchee abbaa isaaf ta'e. Miki. Sagaleen kun jira jo? Jira Ustaz. Jira. Abbaan ilmoon qabu jettanii amantu jettee tikikkiliidha wallahi alhamdulillah. Yesuusin yoom dhalcheetu? Akkamitti dhalchee eenyurraa dhalcheetu kan inni ilma ta'eef? Nagaamu sagaleen koo. Amma reeffe. Waayifaa na rakkisaa jira. Hattuu waayifaa naan jechaa jiru koomenti jalatti. Eeshi rakkoo miti abshir. Amma nagaama? Yaa. Akkan jedhe ani abbaan nan kadhadhaa gaafa jedhu Yesuus Kiristoosiin abbaa yoom dhalchee eenyurraati dhalchee abbaa isaaf ta'ee siin jedhe. Faraanko waan ta'e timuun darbuun barbaada maal beektaa? Sasi gaafa dhiqofa natti hime. Isa kaan booddee dhumarra natti hime. Yeroo walitti qabdu natti hime isa kaan. Sasi gaafa dhiqofa natti hime. Miiki. Ati akka kutaan kun Nabiyyu Muhammad. Rakkoon qabu. Nabiyyu Muhammad isin falmii kana rooseet gochaa jirta kallattiisa ibsuu jettee mi'aati. Ibsuu hafuura qulqulluudhaa jetteetu wanta isa keessa kileemii goote inni tokko maal inni kunoo abbaa jechaa jira. Qoy abbaa jechaa jira. Abbaa jechaa jira kanaafuu isin immoo Allaan abbaas miti ilmas hin qabu jettu kanaaf isan laallatu jette wanta ati kileemii goote kun sirriidhaa miti isin jedhe sababiin isaas abbaa kan jedhame kana Yesuus Kiristoosiif inni abbaa nan kadhadha kan jedhe abbaa kan ta'eef eenyurraa dhalchee yoom dhalcheetu isin jedhe. Akka barumsa kiristaanaa akka gubaa'ee neeqaa irratti 325 irratti dogoggoruu hin baadhe akka kaa'ametti akka abbootiin kiristaanaa. Nagaama sagaleen koo garuu. Nagaame. Ati ortodoksiidhaa Miiki? Ati ortodoksiidhaa? Lakki Prootestaan. Akkamitti warra Niiqiyaa gubaa'ee fudhattanii ittiin fudhattaa jira? Maal jechuudhaan fudhattaa gaafattu? Jechuun Niiqiyaa gubaa'ee waan jarri irratti lana garuu akkoo achirratti Yesuus Kiristoos waaqummaa kenna waan ta'eef sanama fudhattaati. Sanan fudhattaa garuu walumaa galatti Niiqiyaa gubaa'ee irratti waan adeemsifame. Gubaa'ee sadan saayyuu nan fudhadhaa. Ayyee. Am Luuteriyaan. Okay, galatoom. Ittan fuufaa. Ish.
Yesus Kiristoos amma ani abbaa gaafa jecha Yesus Kiristoos gaafa ilma jettaniin abbaadhaan immoo abbaadha gaafa jettan akka keenya dhalachuudhaan osoo hin taane inni amala ilma waaqaatidha malee dhalachuudhaan kan inni akka keenya abbaan tokko ilma isaa godhatee mucichaan dhala godha jedha. Akkasumas waaqayyo Yesus Kiristoos kan inni abbaadhaaf ilma ta'e inni amala waaqummaatiin dur utuu lafaa kun waaqni kun jalqabumaa kaasee amala ilmummaa qaba malee dhalachuudhaan osoo hin taane kan inni abbaa. Akkamitti gaafa naan jechaa jirtu maal jechuudha? Jechuun inni dhalchi akka keenya osoo hin taane amala waaqummaatiin akkam godheetu ilma kan godhate. In godhatee mini amala ilma. Maa har'aan si dhalcheen jedhuma? Ani har'aan si dhalcheen jedhu. Maal la beektaa? Amma atis akkuma beekamu anis amala Allah hundan beekaa waa'ee Allah hundan beekaa kun dandeenyu anis amala waaqa hundan beekaa jechuun danda'u nan dandeessa waan inni natti min nan beeka waan inni natti quraana keessatti hunda saayyuu nan beeka amma Allahan harka qaba jedha hadiisa irraa harka keenya qaba garuu harka keenyaa miti kaasuun no bakka na deebistee mini kanaaf maarree ani maali si gaafa dheere bare harka qabaachuun isaa argiteenyaadha bar qoy harka qabaachuun isaa argiteenyaadha qoy akka qofa keedha akka qofa keedha argichi miti bakka miti maaltu walitti fide kana faana maaltu walitti fide kana faana tokko miti bar anka si gaafadhe abbummaan isaa maalinni amalli akkamii amala isaatiin gaafa jettu akkamii waan hin beekne tokko amala isaatiin naan jechuun dandeessu. Ishi dhaggeeffadhu. Beeknaan amala isaa itti waan ta'eef. Akkuma jechuun poointicha jijjiirteetta rakkoon qabu sima ajjanan jijjiiree siifa ta'u jedhee Allahan harka sanuu hin qabnu kana mini kan inni qabu erga jettee Yesus Kiristoosis kan inni abbaadhaaf ilma ta'e akka keenyaaf akka keetti mini. Ikkoo rakkoon qabu ishee akkamitti ree? Akkamitti ree jechuun dandeessu mati koo harka isaa eenyutu hojjete yoon sin jedhe maalitti na reessu tallaadhaaf. Maa akkamitti hojjete yoo maani waa'ee akkamitti hojjete siin jedhe bar harka rabbi si gaafataa hin jiru ani ilma isaan si gaafataara ilma isaati jechuun si gaafataa jira bara. Maal gochaa jira beektaan? Harki rabbiin uumamne kun bar uumama sin dhalche kan jedhu kuni uumama waan dhalate wayiiti yeroodhaan booddeetti. Takka dhiifama hin uumamne moo maal naan jette? Harki rabbii hin uumamne harki rabbii uumama miti uumaadha malee. Eessaa dhufeere? Harki isaa moo? Wanti amma fakkeenya wanti ta'ee wanta irraa uumame qabamoo hin qabu. Rabbiin uumame itti yaadda. Akka keetti uumame jechuun nan danda'a. Maaliif yoo naan dhufee? Bisi Waaqayyo luka qaba hin uumameere? Waaqayyo luka hin qabu. Luka hin qabu? Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo lukaaf harka hin qabu? Waaqayyo hafuuradha malee. Caammaayyuu qabu? Caammayyuun qabu Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti? Waaqayyo hafuuradha. Meetaa hafuurii kan ta'u beektanii kun please. No. Hafuura akka ta'e miti kan natti mukoy. Isa macaafni qulqulluu Waaqayyo harka qaba, miila qaba, ija qaba, garaa qaba kan jedhu kana hin fudhattu. Miiki. Abbaa waa'ee feetitti dhufe fakkaata ustaaza abbaa waa'ee itti dhufuun rakkoodha.